Leengadda boo'ee mataan gadi qabee dargaggoota gamtuu kabajni isaa sarbamee waggaa 40 uummata tajaajilee salphinni itti dhufee wayyaan itti dukkaana'ee garuu Rabbiin qaqqabee galmee galagalchee gadda kee hunda gammachuun bakka buusee salphina kee hunda ulfinatti jijjiiree waaqni qaqqabada hunda keenya furee Finfinnee keessa manni siif dhufeera miliyoonaan lakkaa'ame baankii siif galeera ana rayituun lafaan si bagaastee gibira waggaa dheeraa sa'aatiin gachaastee waggaa 40 kan ati eeggattee daqiiqaa muraasatti harka kee galfattee gaafa nama bataasu bifaas nama qoodu Rabbiin hiyyeessa ol fuudhee dhabaa obbo Waaqoo Kadiir goota tajaajilaa haraasiif dhalatee ifti badaadinaa mata duree biyyaa ulfina kee ta'ee abbaa keenya kabajamaa injifannoon baay'ee Rabbiin dhufee galmee galagalchee gadda kee hunda gammachuun bakka buusee salphina kee hunda ulfinatti jijjiiree waaqni danda'aadha hunda keenya Ultimate Salphina sirraa kaasee ulfinaan si dhaabee galanni kan keetii yaa Rabbi Salphina sirraa kaasee ulfinaan si dhaabee galanni kan keetii yaa Rabbi Uti